kan kafalu rabbiidha. Akkuma isiniin jedhe muka jigeetti qottootu baay'ata. Rakkoo takkallee hin qabu. Ani wallahi yeroo waa haasa'u imimmaantu na dursa waan ta'eef rakkoo takka hin qabu. Ani mucaa wajjiniin taa'uun kiyya sun yoo yakka ta'ee isinitti mul'ate maaliif dharrabsineeruma malee wanni biraa hin jiru. Gurbaa wajjin taa'uun kiyya yakka ta'ee yoo isinitti mul'ate kaleeyyuu waan guddaa naa gootanii ani rabbii gaditti abdiin kiyya isini waan ta'eefuu ifama guddaa allaqa. Kana tomi ulfaatu kana jedhaa kanuma. Warra komantii warra na jala deemtanii mee callisii warra komantii waa'ee komantii kaasna. Warra komantii na jala deemtanii ilmoo kiyyallee arrabsitanii anallee na arrabsitanii ani ilaala warra komantii isin sodaadhee waan feetan gootan ምንም አይመስለኝም ባይዘው ሱራ ይቃማ waan feetan gochuu dandeessan ነው ቆይ ሚራ keessaa ba'i ቆይ osoo hin taane hayyuu guddaa hayyuu baay'eetu jira sheekiitu jira qeesiitu jira beekaatu jira ummanni oromoo akka keessanii lukaan yaadu sinii galee siifii qoy miira keessaa ba'i fadhiifama gaafachaa jira malee yoo kutaa fi gandaan ka deemtan taatani ani qilee seenee ilmaan kiyya kutaa kiyyatti galchaan takkaan kee ilmoo kiyya ummanni kun sadoo gochuu barbaade isi Mira keessaa ba'i mee na caqafadhu takkatti na caqafadhu akkan firan qabne waan hin beekuuf fadhiifama gaafataa jira malee antaateen taate kun isinii galemte anaa miti kan godhe yookaan ka ajjeesise yookaan ka arrabe garuu yakkamtuu na qootanii mira keessaa ba'i nu caqasi bar waa guddaa jedhaa jettee nu caqasi ammalaa maaltu ta'e nagaa jirtu mee mira keessaa ba'i siifu ammalaa hunda keessan uummata oromoo yoo akka siifu koy amma dhaabadhu kabajame ulfaadhu ummata keenna hundi keessan warra jala jirtan si dabarsa beeri warra jala jirtan hundi keenna obboleettiin tinna kaakalee dogongortee namucaa saloon dhaayitte haasofte amma deebite akka ilma namaatitti dhiifama jette saba ofii dhiifama gaafatte wanni sabaa olii hin jiru kana booda ammoo namni komantii hin taane barreesseef nama san irratti xiyyeeffanna. Namni tokko aadaa oromoo keessatti haati buleettidha. Buleetti ta'e maqaa karaa shamaraatillee kabajaa qabdi karaa ilmoo hedduu qabdullee rabbi rahmata godhee fi qaama kenna irraa dhaabbadha waan gammachuu nu barreessaa isin jechuu barbaada galatooma ulfaadha atillee siifu galatoome wanni namni sirra eegullee kanuma hawaasa keetii ajajamuun hedduu galata guddaa qabda wanni sabni walirraa eegullee nuti oromoo naannoo 11 rabbi nu kaa'e hunduu waan garaagaraa hin qabnu aadaallee garaagaraa taatu namummaan keenya tokko afaan keenya tokko Oromiyaa naannoon 11 yoomiyyuu addaan ba'uu hin dandeenyu isin jechuu barbaada wal dhageennee wal jalaa hiriirru hundi keessanuu galatooma arraba isii irraalee dhaaba obboleetti tenna karaa shamaraatiin illee namummaa isii eeguu fi qabna akka obboleettitti illee eeguu fi qabna dogongora fi namni fudhatee dogongora fi fudhate kana caalaa hunda jiru hin jiru pilis dhiisaa isin jechuu barbaada galatooma itti fufaa warri dhuftan illee beerii fattee haallee hundi keessan nanaa dhufuudha. Anka jechuu barbaadu salaamu alaikum hundi keessanuu. Kuma nama gaafachuu siifiyyee guddina malee xiqqoomaa miti. Dogongorteellee achi dhaabattee jirta. Dhiifama gaafatteerta. Ka uummata komentii dammoo guyyama takkaaf lama azala deemanii waa haasa'anii miira keessa seentee wanti badaan wanti hamaan akka afaan isin baane akkasii dhaamu jechuudha. Siigalee obsa godhadhu. Of miita malee amma sirra teettee botte akkanumaan warri komentii si bichaa miti bakka gahanitti ajandaa wayii argannaan hojii wayiitti irraa fiiganii dhufanii komentii maarrabaa barreessan. Siigalee ati immoo obsa godhadhu bakka amma dhiifama gaafattemi kun guddina irra deebitee waa hin dubbatiin akkasiif dhaamu jechuudha. Yoo immoo ka ajandaan kun sitti baay'atee ka jirte guyyaa lamaa fi laayivii kee cufadhuuti laayivii irraa gali. Ankan immoo qofa si dhaama akka wanti badaan afaanis hin baane. Bakka ani amma asaa dhaabee jira oromoo kutaa 11 hundumti keessanuu dhiifama soori warri na jaallattanu soori na jibbitanus dhiifama tallaqa amma waan biraa asaa bakka ani dhiifama gaafadhee jira. Taatee lubbuuti akka kiyya nama wal lolaa hirtamaan ta'e saree koo. Laali yaadoo koo guyyaa 4 dura mucaa walloo tokkotu gaste laayivii natti ergate laayivii irran ture laayivii natti ergate. Achi booda laayivii natti ergate siifuu taatee kanatti waa aartee jirta waan nutti aartee naan jennaan
aaruun akkuma jirutti ta'e garuu rakkoon garuma lama jira maal godhu jira miti rabbiin nagaa buusu nagaa buusaa lola dhiisaati jedhee adda ba'e achiin suuraa mucaa wajjin hin taa'e shoot godhatanii ishiin dhiqaalaa shawaati arsii miti ilmi keenyaayyuu itti dhalchee ilmaan wajjin itti darbee biraa bahe kanaafiyyuu mucaani amma nama ajjeese sunu jaarsa isiiti hariiroo keessaa qabdii jedhaniitiin suuraa mucaatii fi suuraa kiyya maxxansanii ilmaan isii ilmaan sadaqaadhaan guddatte waan baay'ee jedhanii mucamaa waliin natti ergatee naan hin taa'e malee wanni an hariiroo wajjin qabu hin jiru waa yeroo mucaan qalu anaa wajjin gastii keessatti qalemoo ragaa wayii sagalee iyyuu hin qabanu suurama san takkitti sakandii tokkoon geessu meebi an buusee bossatuu danda'a saanuma bakka atillee wajjin hin jirtaa. Mucaan sun dhimma kana keessatti nama hirmaateedha? Akkas jedhan mucaa nama qalsiisaa jiru jedhan. Taada nama gumaati war lubbu. Siyyuu osoo haalli mijaa'ee fi nama sinniisteedha. Namni addunyaa kanarra ati akka jiraattu. Rabbi si eeyyame ati akka hin jiraanne ani kan si dhorku yoo ta'e akkamiin afaan teessa saree. Dhugaa dabar. Nama Oromo walajjeechise faana hin ta'amu meebi atiin argine ta'uu mala amma nama hunda milikeeffannu miti irree nuti asirratti nama hunda laallee kun eessa oolee kun eessa jiran jedhu ani garuu ijoollee san faana taa'u miti nagaa rabbiin gaafadhu diina kootii nama gumaati isaan nama rabbiin akka addunyaa kanarra jiraatu eeyyameef jiruu dhoorkeedha isaan dhumate kun haqa ilmaan suni nama gumaati ani oromummaa isaan faana hin qabu nagaa salaamata rabbiin gaafadhu siin jedha laalan. Maybe atiin qalbeeffanne ta'a ijoollee kana ani siifu kana hidhee sittiin himu keessi kiyya gubatee wanti ani samiif dachii walitti hin laaqne hin jiru. Gubadhee jechuudha. Laali lubbu ani bar wanni kun hagana akka abbadama hin seene mucaan ammoo namuma hunda wajjiniin ta'aa jira na qofa wajjinii miti bar. Jechuun waliin yoo ta'an yoo wajjin kolfe yoo wajjin taphadhe yoo waliin caffare malee namni tokko sitti ergatee deebistee biraa baate bar. Ansaa 24 isaa wajjin hin taa'u bar. Biraan bahee bar dhumatee bar. Ani waa harka keessaa qabaa wajjin taa'e namni kamuu sitti ergataa ban laayivii bantee jirta gastii isaa hin deemne ani gastii kiyya hin dhufne laayivii natti ergate na gaafate deebisee fi biraa ba'e dhumate kun taatee guyyaa 4 dura taate wanni biraa maal balleessaree ana asirratti waa ofii kiyyaa mana isaa gastii isaa hin deemne gastii kiyyarra ol galfadhee mucaa wajjin hin haasa'in ani polotikaa ittiin kaasne wanni ani haasa'e maa inni. Wanni laal amma kan keenaa gali bar injiru biraa bahee baran illee gurbaa biraa hin bahee bar walijjin hin teenye baran lubbu amma naa gale akka keenaa gale bar maybe sorry dhiifama saree koo yeroo tokko akki keenaa gala bar ani mooyyuu yaada kiyyan sitti maa jira akka kiyyatti ijoollee kana walitti naqxee dhiiga nama laal lubbuu namaatu bade dhiiga ilma namaatu lola'e akka hin taanetti sanu akka taanetti sanu jarri bari laali meeriki amma yoo wanni kun isaan kuke dhimma nasirra jiru isaan bardi ligochaa san hojjette ofirraa fageessu qaba namni hundi ijoollee kana ofirraa fageessu irraa fagaachuu irraa dheessu gaafa ko'ummaan itti dhagaame namni maanuu dheessan gaafa itti dhagaame badii isaanii hin baru siigalee ijoolleen asirratti isaan wajjin geemii taphatan hundiyyuu sanuma ittiin dhagaamne jechuudha dhiigni dhangala'e. Kanaaf jennaan lubbuu nama ajjeesu eessattuu fira keenya ta'uu hin danda'u never ever koodee kiyya maan ta'e namni laaliin nama mara wajjin ta'aa jira waana wajjin qofa taa'ee miti meerii inni nama hunda wajjin ta'aa jira maal kaanii maa hin arrabsin ana maal sadaqaa naan jedhanii ijoollee kiyyaaf zarii kiyya maal jala arrabsan siifu nama dubbii fitteerti bar siifu naagalee raba ila beeri ila siifu duban deebiine dubbii fittee jirta naagalee bar amma naagalee dhumate okay dhiifaman naala siifin jille sima deebisee akka duraatti deebuu qabdi bakka maaliif waan haasa'ame san seerri kalee uummanni sabni keenya sirra Master dhiifamaan illee yaada xiqqishu tokkoon qaba dubbatti sinin deebisu. Of kaltaa siifuu yaa nageenya siifaa ta'u gifti koo wali jiraatte. Mee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wantoonni sammuna kana deemaa jiru baay'uma ulfaataadha. Namni hundinuu ijoollee waaman sana raawwate dhiisetu nama biraa irratti sagalee ta'aa jira. Of course kun siifuun dhattee wajjin taa'uun
waan nama gammachiisuu miti meebii jedheeni tan bahee geette immoo dhumatee jira jetteeni baateerti. Wanti kana hunda nama haasofsiisu hin jiru. Isaan iyyuu kunoo gasti isaanii banatanii ta'anii fataa hidhanii haasa'aa jiru mitire. Dhugaa dubbachuuf hoote baay'uma nama gaddisiisan barsawwana kana sagalumallee namni akkatti ta'uun qabu nama sagalee ta'e xiqqeeshuma afaaniin barbaadaniitu Oromoon gadi galabbatee isaan irratti duulaa akkasii attedhaan ennaan gowwaan galee niitii tumee sanaanuma danda'anitti garagalu mitire. Warrumta akkatti ijoollee xiqquma wantini irraa barbaadaniitu ittiin kun maal ta'a kunoo isaanu ta'anii jira. Maaf ripoostii irratti hin goone dhaxxanii akkatti sagalee taatan. No maastar. Isuma dhugaati. Dhaabbadhu boy. Tokko jennaan beektaa seera aadaa Oromoo tokko duuba deebi'aa waa laalladha. Yoo hin beekne illee taate laalladha. Seerri aadaa Oromoo maal jedha si fakkaatti. Namni nama gumaa waliin taa'u namni arsiin gabbaatee gaafa arsi jechuun sirna walii galaati laala. Biyya qofa osoo hin taane akka arsoomaa jechuun akka Oromummaa jechuudha. Gaafa Oromoon tokko sirna murate Oromoon tokko keessaa diige nama sirna san diige sana sirna san gaafatamaa jedhan. Amma laal fakkeenyaaf an dhaqee boru ijoollee sana olii yoo haasa'e jechuudhaan ani nama haasa'ee fi inni ajjeese sun garaagarummaa hin qabnu. Tarii ijoolleen dheengadda siifuu nama sadii haa ta'u shanuu haa ta'u ja'a haa ta'u haasofte sun sirrima siifuu laalluun isallee jara hanlee laalla. Fakkeenyaaf osoo jarri sunillee maaliif keessatti xiyyeeffatan siifuu amma laal. Waan isiin namni beekuuf waan hawaasni jaalatuuf waan kana lamaan xiyyeeffatanii isii ol baasan malee. Okay maastar wajjin teessee haasoftee haa jennu. Okay wajjin teessee haasoftee haasan ishiin goote sun maalidha? Haasan ani godhe kanaa jette gin agaa daa'ima ishii abaaranii akkasii ilmoo maaliif namni nama ajjeese maal qabu? Hin danda'amu. Asirra koo namoonni baay'ee yantini dhuunfaa isaanii jibbinsa dhuunfaa isaanii namatti ba'achaa jiru. Siif hin galle maastar kuni amma joon kun badii guddaa wayii dalagdee miti. Geemii wajjin taphattaa jechuudha siifan. Geemiin taphacha isiniin jechaan jiru. Micayyoon kun badii guddaa ges nama ga'u. Waan lubbuu isheen barachiisu Oromoo waan ishee jaalatuuf itti dubbatte. Ta'u malee nama dhiiga Oromoo dhangalaase faana taa'uun never ever hin ta'u. Siifuun intala isaanii waan taateef komatan dhumate. Yaa akkana bakka beerii fakkeenyaa fi ati siifu wanni siin galuu qabu. Yaa kee gadaa'inuu taa'ee jira warri waan sana raawwatee dhaqa guruupidhaan ripoostii irratti godha akka isaan badan godha bakka. Amma kanarratti waan ishee kana daa'ima meeqa guddistuu irratti duultanii koo waan baay'ee gochuu dandeessan. Siifu yaada waliigalaa yaada nama fayyisu dubbadha. Fakkeenyaa fi uummanni siifu haadha shanee irra maa duulaa yoo jettan namni waan jaalatuuf. Namni nama isa taate nama abdatu nama kana jaalatuuf irra guula malee jazbaa deemee waan fedhe dalagu namni irra duulu jira. Nama kaan irra maan duulini nama kaan birayyuu gastiin seenanii nama kaan wajjinuu hin haasa'anii waan jedhamu keessatti nama kana keessa namaa jira. Namni nama ta'e qofaaf hin madaalamu. Haati siifuu nama san keessaa nama sani waan isii jaalataniif waan isiin teenne taateef fakkeenyaa warri gooman nama 2,300 haadha siifuudhaa gaafa isii bira dhaabbatan bar ummatuma marrabsu kanaa bira dhaabbataa ture. Namni tokko immoo gaafa si jaalatu nama jaalanneef nama jaalatu kitaan lillaalu gisee waan tokko ta'u baran si gala akkanatu badda jibbiinsaa fi miti. Joolleen san dhuguma rabbitti ilmaan gumaati. Mucaa nama isii wajjin haasee sun mucaa qalaa tolchaa gogaa irraa baasaa kabsaa dalagadhaa jedhe. Bar bineensa jechuun bineensa lafarra deemu an nama mucaa san bira gastii argee yoo waliin argu wallaahi wabillaahi arsiifullee hin argine garuu akka ibiddaa kan naguba. Nadhagaama si gala. Fakkeenyaaf haadha siifuu silaa mucaa kee keessa tokko fuudhee qalatanii akkasii nyaatanii kabsaa godhatanii eegasii dhufanii ana wajjin tattaadhaatti kamiin na laalta. Mucaan kun nama kee ajjeese wajjin yoo nama mucaa kee ajjeese wajjin yoo ani hin taa'u ati maaliif fudhatta? Si gala uummanni ammoo waan si jaalatuuf maali arsii tuulan kanneen dhiisaa. Si gala kun waan jedhu maarree kana wallaaltanii gaafa leenca bustanii fi gootota keenyattanii isinumatu jabeessee asirratti ol fide miti. Isumatu gaafa isaan udduu kuba walitti dhiiban sana gaafa muka walitti dhiiban sana jechuudha. Isinumatu jabeessee ijoollee kana sadarkaa wal qaluutti irraan ga'e. Warra leenca buusaa fi ture san maa sagalee irratti hin ta'ina warra maallaqa sappoorti gochaa ture san irra tahanii ati feesbuuka jawaaruma argaan jirtu qoyme abboota argaan jira isaan iyyuu katti salphifne intalli kun waan xiqqishuu kana goote fakkatti waa'ee daa'ima ishii gadi fuutanii arrabsitanii sammuu ishii tuqqanii maa yoo arrabsan daa'imni kan isaanii ittiin ishii giraalee geeti maa farreffamti sababa tokko malee isaan
keetii koi mee koi ilmaan sun keetii yoo arrabsan ka Oromooti. Tun dubbii hoo Ani Oromoo keessaa nama tokko akkas jechuun qabdu egaa akkasitti yaadda. Maara koo kabachi daa'ima sun yoo arrabsan daa'ima Oromooti. Faamilii siifoon uummata Oromootiin dhiifama gaafattee dubbiin Tokko gaafatteerti maala cabacabdu. bakka maarree dubbiin isiina namni riikaardii godhataa siifuun immoo intala Oromoo qaalii waan taatee fi waan ishee jaallatanii fi kan uummanni akka isheen dhiifama gaafatanii isheen immoo dhiifama gaafatteetti so dubbiin xumurameera duubatti hin deebiinaa waan biraasaa viidiyoo sanan hojjedhaa itteetti uummata ishee jaallatuuf ishee kabajuu fi kanaafiyyuu irra hin deebiinaa waan biraa keessa yoo seename gaariin ta'u Oromoo. Kanuma dubbiin Amma akka siifan dhiibe malee dubbiin isin siifuun gaafatteerti. yeroo tokko Ati shanee gaafatte. Irra caalaa yeroo kan tokko jiraa amma kana xumuratee miti dubbii dhumate irratti haasaa jirra garuu amma akka siifan tuulamaa jettutti rakkoon qabu anillee boruu jara sanfaan agastii taa'ee tanan na argitanii quba qabaadhaa waan jedhu fakkaata. eenyu. Akkasin nagaa akkasii Meri dubbiin jallisini. Ana afaan Oromootaan odeessu. No, afaan Oromoo badii lubbuun balleessine haga kanaan naman ga'u isaanuyyuu taa'anii jiranii. Hin jedhe Siifuu tuulama bara afaan Oromoo waliin haasaa irra dhagaye. Koko siifuu natu waa jedhani jedhama. Namallee waa jechuun barbaadu. Garuu siifuun tuulama sirna keessaa hin bahin. Saniifuu siin jira yookaan isin irra qabuusi yookaan jalaa qabuudha. Maastaraan isiniif hin bu'a. Mana siifuuti qo'i muuti godhadhu nan bu'ani. Sirraan bu'a. Maal mana keen dhufne yoo ta'e illee. Siifoo koo ati jabaadhuuf jabduudha haadha dhiiratti. Arraba namaaf gadi itteen beektu ammas gadi hin jedhini jabduu kwaani baay'ee si jaalladha jabaadhu nagaa naa ta'e ishee. Ni qo'e.